Hordoftoonni amantaa kiristaanaa baga ayyaana dhaloota Yesuus Kiristoos yookaan ayyaana qillee nagaan geessan jechaa oduu guyyaa kanaaf qindeeffannee dursuun hangafa Ortodoksii himaam. Itoophiyaa dabalatee biyyoota garaagaraa keessatti ayyaanni dhaloota Yesuus Kiristoos kabajamaatii jira. Biiroon Fayyaa Oromiyaa kafaltii hojii idileetiin alaa hojjettoota Biiroo Fayyaa Oromiyaatiif kafaluu kan hin dandeenye ta'uu marii hojjettoota waliin taasisee ibseetii jira. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa bakka Alii Dooroo jedhamutti konkolaataa deddeebisaa uummataa irratti haleellaa raawwateen namoonni 4 guramuu maddeen himaniitii jiru. Ertiraan qondaalonni waraanaa olaanoo Itoophiyaa tibbana kaartaa Asabii fi naannoo ishee Itoophiyaa keessatti hammatame agarsiisu qabatanii mul'achuun dubbii barbaaduudha jette. Ministeerri dhimma alaa Israa'el Geediyoon Saar magaalaa guddoo Somaaliilaandii Hargeysa daawwateetii jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Giriinlaandii fudhachuun waraana dabalatee tooftaa adda addaa dhiyeessuu isaanii Waayit Haawus beeksiseetii jira. Daawwattoota OMN kabajamoo kun hangafoota oduutii ammoo bal'inaan. Miidiyaa sabaa dunkurfaamaa OMN abdiin uummata suuma. Tumsi hundeeffama isaarraa kaasee hanga ammaa OMN'if gootan OMN waggoota 11 darbaniif walirraa osoo hin kunne akka sagalee uummataa ta'uu dandeessisee jira. Har'as akkuma kaleessaa wabiin OMN isinuma. YouTube OMN subscribe, share, like, comment gochuun qabiyyeewwan keenya namoota hedduu bira akka dhaqqaban godha. Mallattoo bilbilaa cuqaasuunis qabiyyeewwan keenya battala tamsa'anitti akka yaadachisni isin dhaqqabu tolcha. Mallattoo subscribe jettu cinaa kan jirtu join kan jettu cuqaasuudhaan karaa YouTube keenya OMN mallaqaan deeggaraa miseensas ta'a. Doolaara takka tuqaashan irraa eegaluun hanga fedha keessanii super chaatii fi stiikaroota bitaa sagalee uummata keessanii ta'a. Tumsi keessan hiree OMN kan murteessuu fi wabii fi hamilee uummata keessan dheebuu miidiyaa qabu ta'uu hin dagatina. OMN dhugaa uummataa karaa dhugaatiin. Itoophiyaa dabalatee biyyoota garaagaraa keessatti ayyaanni dhaloota Yesuus Kiristoos kabajamaatii jira. Itoophiyaatti hordoftoonni amantaa kiristaanummaa Ortodoksii Kaatoolikii warra Waangeelaa Peenxaaqoostaal fa'aa ayyaana qillee har'a kabajaatii jiru. Biyyoonni Itoophiyaa wajjin ayyaana kana kabajan kanneen akka Ertiraa, Misraa, Raashiyaa, Sarbiyaa, Belaaruus, Monteenigroo, Kaazakistaan, Israa'el, Bulgaariyaa, Maaqedooniyaa, Joorjiyaa fi Moldoovaadha. Ayyaanni qillee Itoophiyaa keessatti sirnoota garaagaraan kabajamaa kan jiru yommuu ta'u, ayyaanni dhaloota Yesuus Kiristoos yaadachuuf kabajamu kun sirna mana amantaatti bakka waaqeffannaatti raawwataman dabalatee nyaataa fi dhugaatii akkasumas sirnoota birootiin kabajamaatii jira. Taateewwan ayyaana qillee irratti baraman keessaa tokko tapha ayyaana qilleedha. Taphni kun tapha muka la'ii qabachuun kubbaa muka irraa soofamtee hojjetamtee fayyadamuun garee lamatti hiramanii taphatanidha. Taphni qillee seera mataa isaa kan qabu yoo ta'u mo'uu fi mo'amuunis baay'ina gooliin lakkaa'ameen kan murtaa'udha. Biiroon Fayyaa Oromiyaa kafaltii hojii idileetiin ala hojjettoota Biiroo Fayyaa Oromiyaatiif kafaluu kan hin dandeenye ta'uu marii hojjettoota waliin taasiseen ibse. Ogeessonni fayyaa Biiroo naannoo Oromiyaa keessa hojjetan kafaltii isaa hojii idileen alaam karaa seera qabeessaan nuuf kafalamaa hin jiru jechuun komii dhiyeeffataa turani. Akka ogeessonni jedhanitti akkaataa qajeelfama mootummaan baaseen hojii irra jiruun ogeessi fayyaa hojii sa'aatii idileen ala yoo hojjete kafaltiin isaa iskeelii mindaa ogeessi yeroo san qabuun herreegamee akka kafalamu kan kaa'u ta'us hooggantuun Biiroo Fayyaa Oromiyaa Profeesar Natsaannat Warqinaa mootummaan baajata waan hin qabneef kafaluu hin dandeenyu jechuun hojjettootatti himaniitii jiru. Kafaltii hojii idileetiin ala argachuun seeraan mirga hojjettootaa ta'us kafaluu hin dandeenyu waan ta'eef midhaa moofaa daballii duraatiin herreegaa jedhanii afaaniin ajaja dabarsuu isaaniitiin danqaan uumamee jira jedhan. Sababa kanaan ogeessonni ji'oota 4 darbaniif kafaltii osoo hin argatin jiraachuu isaaniitiif rakkoof saaxilamuu ibsaniitii jiru. Geggeessitoonni dhaabbilee fayyaa qajeelfama maal irra dhaabbannee cabsinaa barreeffamaan nu
beeksisaa jedhanis sadarkaa itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafataman damee hawaasaa kan ta'an obbo Saadat Nashaa jechi afaan keenya ba'u qajeelfama waan ta'eef qajeelfamni barreeffamaan isiniif laannu hin jiru jechuu isaaniitiin ogeessonni komachuu isaanii maddeen himaniitii jiru. Ragaa sagalee fi viidiyoo waraabamee OMN dhaqqabe akka mul'isutti biiroon fayyaa Oromiyaa gaggeessitoota dhaabbilee fayyaa Oromiyaa karaa onlaayiniitiin kan mariisise yoo ta'u kallattiinis mariisisuun mootummaan naannoo Oromiyaa kafaltii hojii idileetiin alaam kafaluu kan hin dandeenye ta'uu hojjettootatti himameetii jira. Kaalkuleet gooneerra teenyee pirezidaantii Shimallis wajjin meeqaatu diiwtiin kaffalladoo jennee qarshii meeqa dabalataan gaafataa jennee kaalkuleet goona. Yoo xiqqaate biiliyoona 5 naannoo biiliyoona 5 gaafata. Humna naannootu rakkoo ta'e. Kanaaf maaliif diiwtiin kafaluu jennoo jedhu qabu mindaa bara darbe skeelii bara darbe bira gaafee diiwtiin kaffalamu waan biraas ni taa'e. Diiwtii qofa miti bakka nammaa ta'uu miti. Dirgoon mindaa hojii sirraa illee dirgoon mindaa hojii sirraa illee mindaa kana dura tureetiin argatu. Dirgoo kana dura tureetiin akka itti fufu kan godhu. Dirgoon piroofeesar argattu mindaa mesiin argattu faana akka hin deemne kan dura argattu akka kaffalu. Kun maaliif ka'umsi isaas xumurri isaas humna kabaluu mootummaa. Akka ogeessonni fayyaa jedhanitti qajeelfame kafaltii ogeessaaf kafalamoo fooyyessuu bahee naannolee dhaqqabee bakka jirutti fi dhaabbilee barnoota olaanoo fi bulchiinsa magaalaa Finfinneetti hojiirra oolee jirutti kan keenya isuma dura jiruun eessiniif hin herreegamu jedhamu isaa nu gaddisiisee jira jedhaniitii jiru. Kanaafuu mootummaan dhimma kana irra deebi'ee ilaaluun mirga seeraan qabnu akka nuuf kabaju jechuun kun ta'uu yoo baate tarkaanfii mirga keenya kabachiisuu fudhannu keessatti rakkoo uumamu biiroon fayyaa Oromiyaa kan itti gaafatamummaa fudhatu ta'a jedhaniitii jiru. Piroofeesar Natsaannat Warqinaa dhimma kana ilaalchisuun mootummaan naannoo Oromiyaa sababa misooma ariifachiisaa irra jiruuf kafaltii hojii idileetiin alaa kafaluu hin danda'u jechuun hojjetaan fayyaa sababa kanaan mormii kaasuu fi hojii gufachiisu jiraachuu hin qabu jedhaniitii jiru. Ogeessonni fayyaa mirga seeraan nuuf laatamee gaafataa jirra jechuun biiroon fayyaa Oromiyaa dhimma kana saffisaa furmaata yoo ittiin laatiin tarkaanfii mirga keenya kabachiisutti ceenaa jedhaatii jiru. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa bakka Alii Dooroo jedhamutti konkolaataa deddeebisaa uummataa irratti haleellaa raawwateen namoonni 4 guramuu maddeen himaniitii jiru. Haleellaan kun wiixata darbe kan raawwate yoo ta'u konkolaataa Finfinnee irraa gara Dabra Masqolii malaa ture irratti raawwate. Bakka Alii Dooroo jedhamutti dhukaasa hidhattoonni eenyummaa isaanii hin beekamin bananiin gommaa fi foddaan konkolaataa miidhaan irra ga'eetii jira. Haleellaa kanaan namoonni miidhamus himaniitii jiru. Hidhattoonni namoota uguran keessaa dubartoota deebisuun dhiirota 4 ukkaamsuun ibsameetii jira. Eurobondiin Itoophiyaa waliigaltee mootummaan liqeessitoota waliin taasise hordofee gatiin isaa dabaluu Bloomberg gabaase. Bondiin doolaara biiliyoona 1 kan biyyattiin ofirraa kafaluu dadhabde kun saantiima 2.61 dabaluu ture irraa gara saantiima 110.09tti ol guddateetii jira. Kupoonii olaanaa bondii haaraa kafalamuu fi saffisaan jalqabamuu kun waliigaltee haaraa keessatti kan hammatamedha. Itoophiyaan jalqaba bara 2024 irratti liqii dhibbeentaa 15 hir'ina erga taasiftee booda bondii haaraa doolaara miiliyoona 850 liqeeffachuuf karoorfattee jirti jedha. Ibsi AMAJJII lamaa kan dhaabbata seera addunyaa kan gorsa seeraa abbootii liqii mootummaa fi dhaabbilee kennuuf White and Case LLP jedhamu. Kunis bondiin bara 2029 dhala dhibbeentaa 6.25 waliin kan kaffalamu yoo ta'u bara kana hanga doolessa 15tti kafaltiin ijoom jalqabaa doolaara miiliyoona 350tti ni kafalama jedhame. Waggaa lama booda immoo mallaqni wal fakkaatan kan biraan kan kafalamu ta'us ibsameetii jira. Akka ogeeyyiin gabaa kaapitaalaa jedhanitti waliigalteen akkanaa iftoominna Gaafii kaayyoo fandii maallaqaa addunyaa waliin kan wal simuu fi mallattoo gaariidha jedhan. Haa ta'u malee investorootaa fi wanti hunduu furameera jechuun hin danda'amu jedhaniitii jiru. Itoophiyaan waliigaltichi waliigaltii addaa liqeessitoota biyyoota lamaanii waliin taasifameen galma sagantaa liqeessitoota Waashingtinii fi haalawwan gurmaa'insa haaraa kan ibsu ta'uu fi dhiisuu isaa ilaalchisee deebii dhaabbata fandii addunyaa fi koree liqeessitoota irraa eeggachaa akka jirtu ibsichi dabalee ibseetii jira. Waliigaltichi itti fufiinsa liqaa deebisuuf tarkaanfii barbaachisaa ta'uu dubbii himaan dhaabbata fandii maallaqaa addunyaa himaniitii jiru. Guyyoota itti aanan keessatti kaayoo fi ulaagaa sagantaa dhaabbata fandii addunyaa deeggaramuu waliigaltee kuni ni madaallaa jedhaniitii jiru. Itoophiyaan bara 2024tti International Monetary Fund irraa liqii doolaara biiliyoona 3.4 waliigaltee taasistee turte. Akkasumas hundee keessa gamaaggamaa afuraffaa irratti waliigaltee sadarkaa hojjettootaa irra gahameetii jira. Koree
koreen Ethio Aid Committee jedhamu kan dhaabbilee faayinaansii Ameerikaa fi Awurooppaa of keessaa qabu ibsa wiixata darbee baaseen haalawwan faayinaansii waliigaltee kana keessatti qajeelfaman ibsaman sagantaa International Monetary Fund Itoophiyaa waliin kan wal simu akkasumas ulaagaalee liqeessitoota wal madaaluu akka danda'u amantaa qabaachuu ibseetii jira. ODUU gara gaanfa Afrikaatti argannetti yoo ceenu Ertiraan qondaalonni waraanaa olaanoo Itoophiyaatti bana kaartaa Asabii fi naannoo ishee Itoophiyaa keessatti hammatame argisiisu qabatanii mul'achuun dubbii barbaadudha jette. Kunis aggaamii ta'e jedhee qondaalota mootummaa Itoophiyaatiin Ertiraa irratti raawwatamu jechuun himatte. Ministeerri beeksisaa Ertiraa Yamaanee Gabra Masqal toora miidiyaa hawaasaa X irratti ibsee ejjennoo biyyattii akka maxxansanitti taateen kun xiyyeeffannoo harkisuu qofa otoo hin taane dubbii barbaachaadha jedhe. Suuraan kaartaa kanaa dilbata darbee gama toora miidiyaa Raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa irratti wayita qondaalota olaanoon waraana Itoophiyaa qabatanii argaman kan qoodame ture. Ergasii garuu suuraan sun haqameetii jira. Gaazexaan biyya keessaa Riippoorta jedhamu akka gabaasetti humni waraana Itoophiyaa kaartaan sirna eebbaa san irratti mul'ate sun sirrii hin turre jedhe. Waan dogongoraan raawwatame malee ejjennoo humna waraanaas ta'e kan dhaabbatichaati miti jedhe. Dilbata darbe loltoonni ji'ootaaf leenjii ajaja duulaa addaa fudhataa turan eebbifamuu isaanii humni waraanaa Itoophiyaa kan ibse. Loltoonni kunneen ulaagaalee calallii loltummaa bu'uuraa fi komaandoo leencoon humna komaandoo humna qilleensaa humna addaa fi farra shororkeessummaa akkasumas humna eegumsa riippaabilikaa waliin walitti makamuuf kanneen leenji'an ta'uu ibseetii jira. Sirna kanarratti kaartaan suuraa Asabii fi naannoo ishee Itoophiyaa keessatti hammachiisee jedhamee wayita akka kennaatti kennamu kan mul'ate yoo ta'u ergasii dhimmi kun ijoo dubbii ta'eetii ture. Kaartichi yeroo ministeerri muummee Itoophiyaa dabalatee qondaalonni olaanoo Itoophiyaa ejjennoo biyyattiin buufata galaanaa ishee waggaa 30 dura dhabdee deebifachuu qabdi jedhu bal'inaan beeksisaa jiranitti mul'ate. Dhimmi gaafii ulaa galaanaa Itoophiyaan kaastee Ertiraa waliin wal gaarreeffannaa keessa ishee galcheetii jira. Waraanni Itoophiyaa kaartaa buufata doonii kana of keessatti hammate dhiyeessuun walitti bu'iinsa hammeessoo sababa ta'uu danda'a jedhamee sodaatamaatii jira. Ministeerri beeksisaa Ertiraa dhimma kanarratti akka ibsetti qondaalonni waraanaa olaanoo Itoophiyaa jalqaba bara haaraa 2026tti weerara of eeggannoo hin qabnee fi ajandaa waraanaa qabuun dhiyaatanii jiru jedhe. Ministeerichi fedhiin aangoota Itoophiyaatti gaafatamummaa kan hin qabnee fi balaafamaadha jechuun qeeqe. Paartiin badhaadhinnaa biyya bulchaa jiru odeeffannoo sobaa fi olola summii qabu facaasaa jira jechuun komateetii jira. Qarqara galaanaa abbaa biyyummaa Ertiraa Photoshoppiin kaartaa Itoophiyaatti dabaluun seera idil addunyaa ifatti kan cabsu jechuun ibse. Buufanni doonii Asab kan Itoophiyaan irra deddeebiin gaafii irratti kaasaa jirtu hanga Ertiraa mootummaa walabaa ta'uu ofii labsitutti buufata galaanaa guddicha Itoophiyaa ta'e tajaajilaatii ture. Ministeerri muummee Itoophiyaa fi qondaalonni Itoophiyaan buufata doonii kana dogongoraan Itoophiyaa irraa fudhatamuu fi deebuu akka qabu ejjennoo qabatanii jiru. Odoo biraatiin ministeerri dhimma alaa Israa'el Geediyoon Saar magaalaa guddoo Somaalilaandii argeessa daawwate. Daawwannaa ministeera dhimma alaa kun erga biyya isaanii Somaalilaandii beekamtii kennitee kan jalqabaate. Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa daawwannaa qondaala Israa'el kana balaaleffachuun ibsa baaseen gochi kun birmadummaa tokkummaa fi walabummaa daangaa Somaaliyaa kan cabsedha. Karaa fudhatama hin qabne dhimma biyya miseensa dhaabbata biyyoota gamtoomanii taate keessa seenuudha jechuun ibse. Hargeessaan qaama Somaaliyaati kan jedhu ibsi kun beekamtii mootummaa federaalaa Somaaliyaa malee daangaa Somaaliyaatti seenuun karaa kamiinuu fudhatama hin qabu jedhe. Gochi akkasii chaartara UN faana kan hin deemne heera gamtaa Afrikaa kan faallessuu fi seera birmadummaa biyyaa kan sarbuudha jedha ibsi Somaaliyaa kun. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa tuffii birmadummaa Somaaliyaa irratti raawwachaa jirtu akka dhaabdus akeekkachiiseetii jira. Israa'el seera idil addunyaaf akka bitamtu kan gaafate ibsi kun jaarmiyaaleen addunyaa kanneen akka dhaabbata biyyoota gamtoomanii gamtaa Afrikaa liigii biyyoota Arabaa jaarmiyaa qindoomina biyyoota muslimaa hundee birmadummaa Somaaliyaa irratti ejjennoo qaban irra deebiin akka mirkaneessan gaafateetii jira. Soomaaliyaan akkuma nageenya mirkaneessuu irratti biyyoota addunyaa hunda faana hojjechuuf ejjennoo qabdu birmadummaa walabummaa daangaa fi tokkummaa biyyaalessa ishee mirkaneeffachuuf tarkaanfii fudhachuu irraa duubatti hin jettu jedha ibsi kun. Kora mana maree nageenya gamtaa Afrikaa irratti ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa Abdissalaam Abdiyaalii naannoo Somaalilaandii yoomiyyuu qaama Riippaabilika Federaalawaa Somaaliyaa ta'eetti hufa jedheetii jira. Qaamni alaa kamiyyuu biyya miseensa gamtaa Afrikaa taate keessa seenee daangaa jijjiiruuf yaaliin taasisu kamuu fudhatama hin qabu jedha qondaalli Somaaliyaa kun. Ministeerri dhimma alaa kun tarkaanfii walabummaa daangaa Somaaliyaa sarbuuf fudhatamu kamuu nageenya gaanfa Afrikaa galaana diimaa fi galoo galaana Adan kan jeequudha jechuun akeekkachiise. Miseensonni gamtichaa gocha nageenya naannawaa kana gooluu akkasumas tattaaffii farra shororkeessummaa gufachiisuu fi nageenya galaanarraa sarbuu kanam dura dhaabbachuu qabu jedha qondaalli Somaaliyaa kun.
oduu maddeen alaarraa argannetti yoo ceenu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Giriinlaand fudhachuu waraana dabalatee tooftaa adda addaa dhiyeessuu isaanii Waayit Haawus beeksise. Waayit Haawus Giriinlaand naannoo ofiin of bulchituu fi miseensa neetoo Deenmaarkiin bultu eeguun aantummaa nageenya biyyaalessaa Ameerikaa ta'uu ibse. Ibsi kun kan bahe hooggantoonni Awurooppaa Deenmaark deeggaruuf ibsa waloo erga baasanii sa'aatii muraasa booda yoo ta'u, Deenmaark hawwii fi karoora Tiraamp odola Arktikii kana dhuunfachuuf qaban mormaa turte. Dhuma torbaan darbee Tiraamp sababa nageenya Ameerikaaf Giriinlaandii barbaachisaa jechuun irra deebi'anii kan dubbatan yoo ta'u, ministeerri muummee Deenmaarkii Meete Frederiksen haleellaan Ameerikaa kamiyyuu xumura neetoo ta'a jechuun haleellaan Ameerikaa kamiyyuu xumura neetoo jechuu akka ta'e akeekkachiisaniitii jiru. Waayit Haawus pirezidaantichaa fi gareen isaanii imaammata alaa barbaachisaa kana hojiirra oolchuuf filannoowwan adda addaa irratti mari'achaa jiru jedhe. Akkasumas waraana Ameerikaa fayyadamuu yeroo hundaa ija olaanaaf filannoo ta'uun beekamaadha jedhe. Neetoon gamtaa tumsa biyyoota Awurooppaa yoo ta'u, michoonni kunneen miseensa keessaa biyyi tokko tuqamnaan wal irratti hin dhiifnu kan jedhu waliigaltee qabu. Kanaaf kibxata darbee michoonni Awurooppaa ja'a Deenmaark waliin akka dhaabbatan ibsaniitii jiru. Hooggantoonni Biriteen, Faransaay, Jarman, Xaaliyaanii, Poolaandii, Ispeenii fi Deenmaark ibsa waloo kennaniin Giriinlaand kan uummata isheeti dhimmoota hariiroo isaanii ilaallatan irratti murteessuu kan danda'an Deenmaark fi Giriinlaand qofa jedhan. Nageenya Arktikii irratti US dabalatee michoonni neetoo wal ta'uu akka qaban dhaamaniitii jiru. Akkasumas abbaa biyyummaa walabummaa naannoo fi daangaawwaniif akka hin sarbamneef qajeeltuuwwan chaartara dhaabbata biyyoota gamtoomanii akka kabajamu gaafataniitii jiru. Ministeerri muummee Giriinlaand ibsa waloo biyyoota kanaa akka kabajamu gaafataniitii jiru. Mariin kun sadarkaa Giriinlaand seera idil addunyaa fi qajeelfama walabummaa naannoo irraa kan madde ta'uu isaa hubatamuu qaba jedhan. Dhimmi egeree Giriinlaand deebi'ee kan ka'e erga waraanni Ameerikaa Venezuelaa keessatti ergama raawwateen booda yoo ta'u, yeroo sanatti loltoonni filatamoo pirezidaantii biyyattii Niikolaas Maaduroo qabuun Niiwuorkitti himannaa qoricha sammuu namaa hadoochuu fi meeshaa waraanaa akka irratti banamu taasisaniitii jiru. Opereeshinii Venezuelaa guyyaa tokko booda Keetii Miiler haati warraa gargaartota olaanoo Tiraamp keessaa tokko kan taate kaartaa Giriinlaandii halluu alaabaa Ameerikaatiin jecha yeroo dhiyootti jedhuun maxxansiteetii jirti. Wiixata darbees abbaa warraa ishee Steven Miiler Giriinlaand qaama Ameerikaa ta'uu akka qabdu ejjennoo sirna mootummaa Ameerikaatii jedhan. Gaafii fi deebii CNN waliin taasisaniin Ameerikaan humna fayyadamtee ofitti dabaluuf jirti gaafii jedhu irratti egeree Giriinlaand irratti eenyullee US waliin lolu hin jiru jedhan. Qondaalli olaanaa Ameerikaa maqaan isaa hin ibsamne tokko immoo dhaabbata oduu Rooyitersiif akka himanitti filannoowwan Ameerikaa Giriinlaand ifatti bitachuu yookaan naannoo sana bakka buutuu ishee taasifachuudha jedhan. Deebii kanaaf dubbiimaa ministeera dhimma alaa kibxata darbee BBCtti akka himanitti Ameerikaan fedhii US hariiroo daldalaa waaraa lammiilee Ameerikaa fi uummata Giriinlaand ijaaruudha jedhan. Mormitoonni keenya waloo Arktikii keessatti sochiin isaanii dabalaa dhufeera. Suni yaaddoo Ameerikaa qofa otoo hin taane kan neetoo fi Deenmaark illee jedhan dubbi himaan kun. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoonis ibsa wiixata Kaapitool Hiilitti kennaniin bulchiinsa Tiraamp Giriinlaand weeraruuf karoora akka hin qabne garuu Deenmaark irraa bitachuun akka barbaadu miseensota seera baasotaaf ibsanii jiru jechuun Wall Street Journal gabaasiitii jira. Tolee kabajamoo daawwattoota OMN oduun guyyaa kanaaf qopheeffannee kana gammaa daawwattanii qophiileen Oromiyaa miidiyaa neetworkii hafanitti fuugama kootiin turtii gaarii.